madda qaroominaa yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Ka'ab wiirtuu qur'aanaa fadiisa urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebiisa carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay madda qaroominaa yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Ka'ab wiirtuu qur'aanaa fadiisa urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebiisa carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay bismillah maqaa rabbii mootii mootota alhamdulillahi yaa rabbi yaa gooyta lakal hamdu faaruusii haqa godhaata rahmatummateetiin nu goote ummata hordoftoota naabii duree ambiyoota yaa rabbiin rabbuusii nagayaaf rahmata kan bahaa fi seensaa guutuun muslimtoota isarraa lallaannaa waa hunda akkaata guyyaa gammachuudha eebba barattoota tiif dhufne namuutu waamicha awwaata baaga itti geeysan yaa eebbifamtoota galchuun dagatiinaa kan rabbii galaata nutilleen gammaanne hundi keessummoota hirmaattonni maartii kan alaa fi keeysa carraa diin baraachuu harkachuun badhaasa akkam naa jirtamne isin yaa ikhwaanii ustaazan keenyaa fi barattoonni diinii baga wal agarree gammachuu tanaanii mee rabbi faarfadhaa hundumti keessaanii kan carraa akkanaa nu badhaase inni diinsaa barachuu fi ammas barsiisuuni waan laaftuudhaa miti qalbiidhaan lallaanii barattoonni markaaz ubeeyyii hundiini urjiiwwan qaqqaalii dhiiraaf dubartoonni gammadaa gammachuu haqa godhattaanii maashaa Allah hedduu namatti toltaanii ustaaz Abuu Zaakir barsiisaan isaanii waan itti laffaatan firii agartaanii jazaan kee guddaadha ati yaa barsiisaa carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay madda qaroominaa yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Ka'ab wiirtuu qur'aanaa fadiisa urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebiisa carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay carraa diin baraachuu harkachuun badhaasay baga geessan guyyaa eebisaadhaa haflaa ilmii barachuudhaaf wareega kafaalaa gosoonni ilmiidhaa kan barattan tuulaa huruufaaf qur'aanaa jecha rabbal mawlaa shuruuxaaf aqiidaa ammaasiis usuulaa isin irraa jaannee mabruuk maashaa Allah sochiin keessan hundi hedduu namatti tola namni diin baraate abbaa fedhe caala walittiin dhihaatu beekaa fi wallaalaan ati yaa barsiisaa diin jazaakumullah dibdee wallaalummaa si barnoota yaala galanni kee guddaa hin qabu misaala silaahuu jazaa kee rabbii siif kafaala si haa gammachiisu isumaa ogeessa carraa diin baraachuu
argachuun badhaasay. Galanni ustaazaa khiyyaa wahiiduma hedduu galatoomiin ja'amarraa kuuma. Ustaaz Kaamil Mahmud hayyuu gamna nama Abuu Zaakir kun yaa isaatiin beekama. Haalaaf amalaas gaarii qaba uumama. Kootuutii qaraa'ii je'eeti na yaama akka fedhan namaan taatu biiti orma. Khaniin qaraa jiruun hojiif yaamama. Naam je'eetiin silkiitoo darbee deema dadhabeen hifaatu galgala ganama. Gaddaaf gammachuu toona wajjin qoodama. Osoo na barsiisu takkumaa filama. Guyyaa har'aa gaayuuf barsa babaaniisa carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Madda qaroomiina yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Kaacab wiirtuu qur'aanaa fadiisa. Urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebbisa. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Amiirran markaazaa kanaa dhugumaatti nama gammachiifti hojiin isaaniiti. Bahachaadhaa jiran gahee isaaniiti. Ummu Khayruddin tan tokkoffaadhaati. Ammaasiis lammaffaan Anwaar Junayditi. Fooziyaan Kaamilis tan sadaffaadhaati. Caaltuu fi Aminaan koree markazaati. Shurtaan caaltuu Haajiitiif Aishaadhaati. Galatoomaa hedduu lafaatan dhugaatti markaaza hoggaanuun dubbii laaftuu miti. Urjiiwwan markaazaa barattoonni maarti jaalalaaf kabaaja waliif qabaniiti. Hedduudha kabaajan amiirran isaaniiti. Jabeeysaa ganaallee hindi sinaadhaati. Hanga duraa caalaa jabaadhaa jabeeysaa. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Osoon hin xumurree waa walit dhaamannaa. Jabaadhaa baraadhaa namuutu qur'aana. Yaa kalaama Rabbii mooticha ol'aanaa. Mucjizaan dulloomne tan zabaana kana. Bu'uura beekumsa madda qaroomiina. Dhiiroo yoom qaraane deebuu isaa baana. Dukkaana wallaalaa beekumsaan ibsaanna. Barataaf barattu dhagaa isiin baana. Fadhii nafsiyyaadha jala hin deemiina. Waan faayidaan qabneef yeroon qisaasiina. Yeroo takka hojiif ta'an barnootaaf kenna. Ganaasiin deebi'uu barcarraan akkana. Narraa qeebalaadha dhaamsi koo hangaana. Nagayaan naaf tuura hangamaaf gamaana. Inshaa Allah Rabbiin walin nu deebisa. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Madda qaroomiina yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Kaacab wiirtuu qur'aanaa fadiisa. Urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebbisa. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Carraadiin baraachuu argachuun badhaasay. Madda qaroomiina yaa burqaa beekumsa markaaza ubeeyyi ibnu Kaacab wiirtuu qur'aanaa fadiisa. Urjiiwwan qaqqaalii barattoonni isa kongiraa bagaageessan guyyaa eebbisa.
carraadiin baraachuu harkachuun badhaasay kongiraa bagaagee san guyyaa eebisaa carraadiin baraachuu harkachuun badhaasay